Yoo yaashama akkam jirtu hordoftoota Kuyyuu Miidiyaa hordoftoota keenya qophii tokko qabannee isiniif dhiyaanneerraa hamma dhuma qophii keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenya. Qophiin keenya har'aas Oromoon biyya ni ijaara malee biyya hin diiguu jetti. Oromoon uummata seenaa fi aadaa akkasumas falaasama mataa isaa qabuu fi gaanfa Afrikaa keessatti uummattoota biroo waliin nagaa fi jaalalaan waggoota hedduuf jiraachaa kan turedha. Maddi falaasama kanaa ammoo sirna mataa isaa uummatee kunuunsee ittiin bulaa tureera. Sirni kun ammoo sirna Gadaa jedhama. Akkaataa aadaa Oromootiin uummattoota biroo ofitti qabee wajjin jiraachaa tureera. Akkaataa waliin jireenya isaas moggaasa guddifachaa, ilma boojii, ilma mixii fi kan kana fakkaatan gochuun sabaa fi sablammii biyya kanaa waliin nagaa fi jaalalaan kabajaa fi ulfina maluuf walii kennuun wajjin jiraachaa tureera. Oromoon biyya Itoophiyaa kana ijaaree asiin ga'uu keessatti waan irraa eegamu hunda gumaacheera. Itoophiyaa har'a arginu kana Oromoon harka isaatiin bocee kunuunsee fi tiksee asiin gahe jechuun ni danda'ama. Kanarra kaanee yoo ilaallu Oromoon alatti waa'ee Itoophiyaa yaaduun hedduu nama rakkisa kan jennuuf. Weerara empaayerotaa qolachuuf adeemsa taasifameen qofaa yoo ilaalle gumaachi Oromoo olaanaa ture. Gootonni Oromoo qabsoo farra koloneeffattootaa sana keessatti hin hirmaanne osoo ta'ee carraan Itoophiyaa akkuma biyyoota Afrikaanota biroo sana garboomuu, eenyummaa ofii dhabuu fi sanarras darbee bakka 4 fi 5tti addaan ciccituun ishee waan hin oolle mitiyyu. Fardeenii fi gootota Oromoon alatti tarsiimoo fi ogummaa loltummaa gabayyoo gurmuu fi baalchaa saafoon alatti waa'ee injifannoo Adawaa yaaduun hin danda'amu. Kanaafis waloloodhaan gootummaa jara kanaa yeroo sana warri jiran mirkaneessanii fi turani. Oromoon dhiigaa fi lafee isaatiin wal harkaa fuudhaa biyya kana irraa diina ittisaa akka ture beekuun gaarummaa qabaata. Biyyi Itoophiyaa jedhamtu kun dhiiga isaa fi lafee gootota Oromootiin akka ijaaramte seenaan ragaa ni baha. Yeroo weerara Xaaliyaanii lammaffaa lola Mayawaacoo irratti gootonni Oromoo birmadummaa biyya kanaa eeguuf gootummaan falmanii jiru. Kanaan wal qabatee qabsaa'ota kana akka Abbichuu fi kanneen biroo eeruun ni danda'ama. Gootummaa Oromoo dirree waraanaa qofa irratti osoo hin taane dirreewwan ispoortii idil-addunyaa irrattis maqaan Itoophiyaa injifannoon akka waamamtuu fi biyyi keenya mataa ol akka qabattu kan taasisan gootota ilmaan Oromooti. Goota Olompikii Room irratti miila duwwaa fiigee kan mo'ate Shaambal Abbabaa Biqilaa, gootittii Olompikii Baarseloonaa Shaalaqaa Daraartuu Tulluu, Qananiisaa Baqqalaa, Xurunesh Dibaabaa fi ilmaan Oromoo hedduun maqaa fi alaabaa Itoophiyaa injifannoon ol kaasan eeruun ni danda'ama. Gama ogbarruutiinis yoo fudhanne seenaa ogbarruu fi aartiin biyya kanaa sadarkaa olaanaatti akka guddatuu fi ijaarsa Itoophiyaa keessatti kanneen gumaacha olaanaa qaban Looreet Tsaggaayee Gabramadiin, Koloneel Saahilee Dagaagaa, Looreet Artist Lammaa Guyyaa, Artist Xilahuun Gassasaa, Artist Alii Birraa fi ilmaan Oromoo kanneen biroo hedduu tarreessuun ni danda'ama. Gama ijaarsa dimokiraasii Itoophiyaatiinis yoo ilaalle hangafoota kan akka Yilmaa Dheeressaa fi waayiloota hiriyoota isaa yeroo sanaa yoo ilaalle qoonni biyya kanaaf gumaachan waan akka salphaatti ilaalamu miti. Beekumsa qorannoo sanyiiwwan wabii midhaan nyaata idil-addunyaan kan badhaafamanii fi maqaa biyya keenyaa kan waamsisan Looreet Piroofeesar Gabbisaa Ejjetaaf fakkeenya qaamni hundi irraa barudha. Gootonni Oromoo kaleessa rakkoowwan adda addaa turanii fi cunqursaa hamaa tureef osoo hin jilbeeffatiin qabsaa'aa turaniiru. Gootonni bara kanaas garbummaan nu gahe jechuun sodaa tokko malee harka qullaa tarkaanfii marfii wayyaanee jala dhaabbatanii biyya diigamuuf fiixee geessee baraaruu danda'anii jiru. Osoo gootichi ilmi abbaa gadaa jiraachuu baatee biyyi kun diigamtee Sooriyaa fi Yemen taatee turteeyyu. Galata Abbichuu kunoo biyyi diigamuuf bittinnaa'uu irraa hambisee asiin gahee jira. Abbichuunis gootota Oromoo bara kanaati. Sana malees sirna nama nyaataa fi garboonfataa wayyaanee obboleewwan isaa sabaa fi sablammii waliin ta'uun akka lammaffaa ol hin jennetti awwaaleera. Oromoon biyya dhiigaa fi lafee isaatiin ijaaree asiin gahe ni ijaara malee hin diigu. Kanaaf dhaadannoon uummata Oromoo yeroo hundumaa Oromiyaa yaa ijaarru Itoophiyaa yaa utumnuu kan jennuuf. Abbichuun erga gara aangootti dhufee as duudhaa Oromoo ganamaatti deebinee aadaa Oromtichaa fi sirna Gadaatti yaa deebinu kan jedhu tokkummaa jaalalaa fi waliin jireenya gaarii sabaa fi sablammoota jidduu jiru cimsuuf barbaadee akka ta'e beekuun gaarii ta'a. Kanaaf jaalalaan yaa ida'amnu dhiifamaan yaa ceenuu kan jennuuf. Biyyi Itoophiyaa kun bara Oromoon biyya bulchu nu harkatti diigamuu hin qabu. Abbichuun Itoophiyaa irra darbee tokkummaa fi jaalalaan addunyaaf illee fakkeenya biyyaa ta'uu dandeessisu ijaaraa jira. Finxaaleeyyiin keessaa fi alaa garuu yoo Itoophiyaan tokko taate jaalalli fi walii yaaduun biyya kana keessatti dhufe jiraachuu waan hin dandeenyeef Abbichuun akka milkaa'u hin fedhani. Oromoon biyya bulchuu hin danda'u, biyya diigu, nu nyaatu, nu liqimsu jechuun
iyyanii daangaa hanga daangaatti iyyisiisuu barbaadu. Gowwaan Oromoo keessaa bahe ammoo osoo hin beekin alagaa waliin iyyaa oola. Oromoon har'a miti dur illee sirna biyya ittiin bulchu sirna gadaa addunyaaf muuxannoo ta'e qaba. Biyya bulchuun Oromoof haaraa miti. Kanaaf ammoo fakkeenya kan nuuf ta'u Abbichuu ilma abbaa gadaati. Addunyaan illee malaaf tooftaa isaa bira gahuu kan dadhabde hooggansa abshaala ta'e dachee Oromiyaatu biqilchee Itoophiyaaf gumaache. Oromoon ammas sirna qaba. Aadaa jaalalaa fi tokkummaa eenyu caalaa kan qabu Oromoodha. Akka finxaaleeyyiin ololanii miti dubbiin. Oromoon biyya hin diigu ni ijaara malee. Biyya abbootiin keenya ijaaranii nutti kennan nuti hin diignu. Kanaafuu Abbichuu deeggarree Oromiyaa yaa ijaarru, Itoophiyaa yaa utubnu, ilma abbaa gadaa Abbichuu yaa gargaarru, gochaa fi ilaalcha finxaaleeyyii alaa fi keessaa Abbichuutti duulan irratti yaa qabsoofnuun ergaa keenya guyyaa har'aati. Waan nu dhaggeeffataniif galatooma isiniin jecha hamma qophii biroo walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isiniin jenna. Kuyyuu miidiyaa laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatina.